Studies has no custody. We don't know who is responsible for Oromo Studies. Ethiopia doesn't like Oromo Studies. The Oromia government never became the owner of Oromo Studies, and therefore Oromo Studies is scattered, confused, and is in utter disorder. But we'll try to make some kind of sense out of this disorder. Let's begin with presenting Oromo cosmology. Most of you might have heard, and I have repeatedly presented this material, so I will roughly run through it. Here what you see is what Oromos call to be the origin or the beginning of the Oromo as a people. Umen walabu bate jedha Oromon. Umen walabu bate. Dhageessanii beektu waan kana nomoo anatti jedha. Dhageessanii namni beektame harka kaasaa. Uumeen walaabuu baate Oromoo jedhu takkaan dhageenye. Yeah, the present generation has no idea of where it comes from. So, but this is what I used to hear about and what I worked on for almost 50 years now. Ume walabu bate ogajani warri Ethiopia of Injadu, the Ethiopians who've been writing on Oromo culture and history, assumed that Walambu is the river in Bali. You know, there is a lake or a pond, whatever, a water body in Bali. So they said that Oromos emerged out of Walabu in Bali. That's a lie. That's not true. Walabu is not a name of a river. It's not according to the Oromo. Oto homtuyu hin umamin, oto homtuyu hin jirre. Oto waaqi lafaaf waaqa kanan uumin dura bishaan tuture. Bishaan kun bakka lamatti baha. Bishaan gubbaaf bishaan goodaa jedhama. Akka kanatti ka Oromoon bishaan gubbaa, bishaan goodaa jechaani yeroos lafi hin jiru bishaanuma malee. Bishaan gubbaa, bishaan goodaati. Bishaan gubbaa, bishaan goodaa kun walumatti walaabuu jedhama. እዚህ ጋር ለምን አታደርግልኝም? ጋይችን እና ዋቂ ኦጋ ዋኡሙ ጨልቀቤ. The first act of creation was dividing the upper water into 3 and the lower water into 2. Bishaan gubbaa keessa waan sadii uume. Amain samii Arabi. Samii dhumaan samaayi jedhanii. So tokkoffaan qoolloo argitan kana, lammaffaan urjii ji'aa fi aduu waan qoolloo kanatti galu, sadaffaan bishaanu. So bishaan gubbaa keessa waan sadiitu bahe. Bishaani qaama qoolloo kanatti kan galuu fi qoolloo sanaa jechaan. Bishaan goodaa keessa immoo lafa gogaadhaa fi bishaan addaan baase. Amma kan gubbaa sadii, ka gadii 2, walitti meeqa? 5.
Oromoon kanaan yaayyaa shanan jedha. Egaa amma waan lama argine, walaabuun argine, walaabu kun bishaan gubbaa bishaan goodaati. Lammaffaan first act of creation waan sadi bishaan gubbaa keessa, waan lama bishaan goodaa keessaati. Amma yaayyaa shanan, seerri yaayyaa shanan kuni, yaayyaa shanan jechaan, if you translate it into English, it simply translates the 5 fundament. It's like the ground plan for Oromo cultural universe. So Oromo, when they build a house, actually, usually Oromo houses are round and they divide into 2. One part, as you can see there, DCE are 3, and then the other part is AB, they are 2. Replicating the creation myth. Look, yaayyaa shanan jenne misli sila gubbaan bishaan gubbaa bakka sadiitti bahee jenne miti, bishaan goodaa bakka lamatti bahee jenne miti, walitti 5 ta'e miti. Manas yeroo ijaaruu dhiibuu lameen, dhiibuu jechaan diinii lafa ijoolleen durbaa hin heerumin bultuudha. Lafa ijoolleen dhiiraa hin heerumin hin fuudhin bulani. Siin immoo lafa abbaa warraa, diinqa abbaa warraatiif haadha warraati. So garri tokko 3, garri tokko 2. Maal godhaa jira? It's replicating the creation myth jechuudha. Yoggaa mana ijaaruu irra guutuu manaa utubaatu jira. Utubaan kun immoo maal jedhanii afaan Oromootiin qayisa jedhanii waraaji jedhu afaan Amaaraatiin. Waraajiin isaa kun 5 jaliitoon qayisi maru kun immoo asii gadi warri major jaliitos are 5. Gidduu qaqalloon kan galan jiru garuu 5. Kunis seerum guutuun manaa seeruma yaayyaa shananiitiin ijaara jechaadha. Oromoon horii horata. Horiin inni horatus bakka lamatti ba'a. Gami tokko qeenca yookiin qeensa, horii qeensaatii fi horii kotteeti. Horiin qeensaa loonii, hoolaadhaaf re'eedha. Horiin kottee fardaaf harreedha. Gaangoon itti lakkaawwamtu maaliifi gaangoon seera fardaatiin bishaan dhugdi, kophaatti seera hin qabdu. Naa Oromoon simbira beektumti waan qilleensatti galu kana bakka 5tti isaaniinis gam tokko warri allaattii qilleensaa jechaan, allaattii qilleensaa beektumti risaa. Birds of the upper sky, birds of allaattii raqaa, warri gidduu jiran kun immoo allaattii raqaa jedhamu. Warra akka domboo, warra akka baabboo allanaa, warra akka gogocoroo, warri kun warra scavengers jedhamanidha. Gajjallaatti immoo birds of the lower sky jechaan shimbirreedha, shimbirree didhiqaa kana. So qilleensa keessa meeqa jira? 3. Lafarra immoo birds of land, lafarra warri jiraatan warri hin barreefne akka guchii, warri akka maal jedhaniini haadha gaayyee, warri yeroo baay'ee hin barreefne jiru, isaan immoo warra lafa gogaarra jiraatan. Then daakiyyee nama Amaarichaadha. Daakuu jechaadha, bishaan daakuu jechaadha. Daakiyyee jechaan daakuu irraa dhufa. Warri faranjiis daak waan jedhaniifi achirraa fuudhee Oromoon jedhu, garuu daakuu, bishaan daakuu irraa dhufa wantichi. Qubtummi Oromoon qubatus
qubxummii Oromoon qubatus bakka shanitti ba'a. Barii aantuudhaa fi boroo aanaa. Amma inni bareentu Booranaa jedhan kuni bareentu Boorana miti. Barii aantuudhaaf boroo aanaadha. Lafa Oromoo Waaqayyo gaafuma uumuyyuu bakka lamatti tarsaase. Isa amma Great Rift Valley jedhan bakka lamatti tarsa'eeti Oromoon akka gadaatti yeroo qubatu gammi aduun lixu kun west ni jennu kuni yookiin boroo aana kan jennu kuni raayyaa aseebu gadaa of danda'e. By the way, walloo wanni jedhamu hin jiru hamma bara Minilik yookiin bara Haile Sillaaseetti walloo jedhamee kifila hagar wanni jedhamu hin jiru. Gadaan walloon keessa jiru kan raayyaa aseebooti. Red Seadhaa ka'ee hamma daarii Beejaatti raayyaa aseebu jedhama. Gadaa territorii tokko sun. Kan ittaanu gadaa territorii Maccaatu Lama jedhamudha. Maccaatu Lama kuni Wallaggaa, Shawaadhaa fi Jimmaa fi Lubbaaboor walumatti Maccaatu Lama gadaa territorii tokko. Godammoo kan jiru Sabboogoona kan jedhamu gadaan Sabboogoona har'a Boorana jedhaniin kuni warri kun Rift Valley gama gara Boroo warra jiranidhu. Kana sadan isaaniiyyuu boroo aanaa jedhamu yookiin Boorana jedhamu. Boorana jechuun maqaa gosaa miti. Directionii lafaati. Rift Valley irraa gara Boroo jechaan. Barii aantuu jechuun karaa barii warra jiru. Isaan immoo Siikoo Mandoo Arsii Baaleedha. Ituu Humbanna warra jedhaman immoo Southern Walloo qabatee hamma dhufee Harargee kana hunda gahutti. Kanaaf barii aantuu meeqa? Lama. Barii aantuun lama. Boroo aanaa meeqa? Argitanii amma kunis creation mythuma sila jenne seera uumamaa sana seera yaayyaa shananii follow godhee qubataa jechaadha. Amma kana booddee Waaqayyo first act of creation jenne malee kanaanii kan inni uumee fixee ayyaana 27. Amma warri kiristaanaatiif warri Islaamaa Waaqayyo guyyaa jahatti waa uume guyyaa torbaffaa boqotee waan akkana jedhanii dubbata. Kan Oromoo akkana miti hin jarjaru Waaqi Oromoo. Guyyaa 27. Guyyaan 27 kuniyyuu bakka sadiitti ba'a. Warri ayyaana tokko amma waan Waaqayyo uume caaraa, sorsa, arba, gardaaduma, gidaadaa, ruuda, algaajima, walla, lumaasaa, rubruma, sonsa ayyaanni tokkoon kun 11 isaan. Guyyaa 11 waan 11 yoggaa uumu guyyaa tokkotti fudhate. Warri guyyaa lamatti fudhate immoo jira. Isaan immoo areerii duraaf areerii balloo, adulaa duraaf adulaa balloo, bitaa qaraaf bitaa ballaa, basaa qaraaf basaa ballaa, maganeetti jaaraaf maganeetti birritti guyyaa lama waan guyyaa sana inni uume guyyaa lamatti fudhate. Inni sadaffaan guyyaa sadi waan itti fudhatetu jira. So salbaan duraa, salbaan bal'aa, salbaan dullacha waan lama guyyaa sadi itti fudhate. Garba duraa, garba bal'aa, garba dullacha. So guyyaa sadi itti fudhate wanni Waaqayyo uume yeroo san. So kana hunda isaa yoo walitti edaatan meeqa ta'a? 27 ta'a. Wanni 27 kuni waan interestingidha maaliif Oromoo biratti
digdamii torba jechaan waan sagaliiti. Sagal lakkoobsa sagal jedhu kana hin irraanfatinaa. Maaliif namni waa'ee sagalii hin beekne aadaa Oromoo beekuu hin danda'u. Namni waa'ee sagal tokkoffaa namni lakkoobsa hin beekne waa'ee gadaa beekuu hin danda'u. Gadaa jechuun waa'ee lakkoobsaati. Gadaa dura lakkoobsatu jira. Namni waa'ee lakkoobsaa hin beekne waa'ee gadaa beekuu hin danda'u. Guyyaa 27 irratti ayyaana bitaa qaraa jedhamu waaqi nama hin uume.